قبا قرو كبجانا ما دابون دكين نبيك لما فا كيزي نماتي تهرّي قباسو ما برواي سما هذا كنا نيفرة تيرم الحمد لله جرابر أكمل معتمون بير سماي ركبون كن سبني مدي ما نمنو أنا ما كده جراما إذا أنا مرة قبضو مدي بر نمنو مرندة فوش كره أجس فوش كره نيران كارد سنيف thank you أم بني كمي بيكما برن كم ترباته ما جاني نتي برسل أسيم مدي أجا إمباسي دي أماني أصورم نما إمباسي بيك تتوه باتي أنا ركوا كيس أنا قال جاني رني برسام مدي أنا أما هو جيكي أبدا وانا تا إمباسي است حواسني أرومو بكابو فده لكذا أرومو وانا جلوت أكبو أمتات أجي غرغار سنو وسوده يو أصو أنا مثلا تو باتو سنمني بكمتي إمباسي است أقرب راتي كباجو بده ركوا كيس أنا قال جاني نسوام مدي أنا قالوا إسين سنم بيتو كباجام بيتو أكفيت أكديرا قلت أبو رابط جدا قرصارن كنايو تحفيت أمو أفانين الله في ترفي مغرات لا تقابل اللون أو يومو آية كنا سياسة رجعنا على ستولر كيسابي اتنقلين بكا كبتو يو آية كنا دي سياما سيسنتو لك سنة قرقا بابا نمني توقع شير سيكوري آية كنا سنتو نمو توقع جيني وادا كان دوباتين نمني دبسو وربال فين دبسو كايو سيدا ولا ميتا سكباي دانتا كي يمانكستي كي يمان وجات دانتا سي كيرو واتو كسي بارا نان فورو وربال ما كا فورتي فيدا كيرو نغا سيفا Oye, hawiko. Kero kiya lencha kiya me tasgabay obbolesa kiya naaf gala wanti kun guutuna nana gala sigale Sifa muti mana rakabde dhaggeeffadhu la waan tokko dubbachuu barbaada keerrotti aansee. Bona dhiisibbo. Baaw. Kooyi ka muti irratti qabin yoo kisirraa bu'uuraaboo mana qabna. Naay bu'i koon qabu. Otoo obboleettii kee taatee bar namni dhiisina dhiisi haasafi si kabaja waan haasa'u. Ilaamee qeerroo koo. Ati gana ijoolleedha ilma ganaa waan baay'eetti deebituudha bor intala siif kennu rabbi siif kennu hin beektu obboleettii qabdaa hawwii xiqqoo kana qabdaa ijoollee durbaa qabdaa bor waan rabbiin siif godhu hin beeku rabbiin ilmaan kee ilmaan haafizal quraan rabbiin siif taasisu waan yaaddeefi waan ati hin beekneef kanatti hin beekneef kana rabbi sitti beeku hunda rabbi siif guutu mee anumaaf jedhi ji'a lama naaf kenni mucattii kana halkaniif guyyaa gorfadheen hojii ji'a lama online haa daladdu ummata oromoo 30 40 sana na dhageessee jirta ana takkittii kana harka nan darbiniiti carraa ji'a lama qofa naaf kenni sira carraan barila siifan tokkoffaa mucattii tana biyaansi xiqqaatu ji'a lama ol ji'a sadii akkas waan jala ga'u mana kee jirti beeki wallahi akkan daa'imaa bira taa'ee gorsee adaba horadhu kabajaa horadhu uffannaa yeroo soo as taa'e nama hin malakkatin akka nam tokkotti gorsaa kafallagee duusan kafallagee jiraa soo guddaa garuu ani mee mana kiyya kanatti waan waa'ee fi mataa isiitti isaa deddeema furbanaa fi waan ta'u waliin jireenya mana keessa waan ta'u isii danda'eeti kabajaa yoo biraan qabne yoo arraba ganamaa galgala ka biratti dhugu taate maali min edaa allabbiin ani bara mucattii tana osoo gaafa dura yookaan achi asuu narraa bayitee gadi baasee mucayyoon tun intala durbaati osoo gadi baatee rakkoo wayii irra ga'e osoo akka wayii taate booda sheena'uu mala waan jedhu osoo naadu obsee dhoksee har'aan ga'e garuu awunuma isaanaati dheen gadda oromoo matanaanatu akkana godhe Ela amma qeerroo maal seete beektaa seenaa kanamaa kana rabbi hin jijjiira si galee ela baabaa kiyya tokkoffaa ijoollummaa qabdi lammaffaa oromoo tokkomse si galee akkuma wallahi ijoollummaan qabdu ishi baabaa qoy amma maal goona si fakkaate qeerroo yaada koo siif galu ji'a lama hojjattuu keessan taate zayitii online irratti maqaa ijoollee musammaa dubbiin baddee jirti. Ani siifani ani osoo namni faayidaaf galfatan jedhanii mi'atiin tuni nama hordoftoota baay'ee qabdu. Nama online kana waa gurguratu. Wannan gurguradhu caalaa immoo kabajaatii hin fedhan siifan.
mucayyoo tana osoo gadi baasee onlaayiniidhaanuu dalagadhu akkuma nama kamii biqqaatoo hojjettoota godhanii ooltu na bira jira. Hojjedhu jedheeni ka hojjechiisu taate nama dalaguu miti. Nama booda nama walitti dhufu nama qajeeltii dalagatuu miti. Intala Oromooti yoo dalagatte arabnu na bira dalagataa jirti. Oromooti yoo dalagatte rakkoon qabu. Garuu isheen nama qajeelee dalagatuu danda'u miti. Kanaafuu naaf kenni ishi ji'a lama siin hin jedhu ji'a takka naaf kenni anatu gorfataa siin jedhee bara. Anatu qajeelfataa silkii galgalaaf ganama laa akka nama dubartii warra suudii fi dhiira kana distii kororor godhaa gaala bayi jedhaa waliin jananii ol keessa bulan kana akkasitti silkii takka qobaatti qabadhee niin gorfadha. Ji'a takka hojii naa kennii fi siin jedhaa bara. Ji'a lama sirraa buuse ishii tokko buuse. Hojii ani ala siifan ta'e waan amma tokkoffaa nama kabajaa walii qabnu beektaan si afoollee dhaabachuun barbaadu. Carraaqoo akkasuma gabbuuteeti. Ifa akkasuma taate kamaali hawwiitti yaa'eessa dhannaga. Wallahi nama ani si afoo dhaabachuun barbaadu siifan. Baay'ee nama walii ulfaanu ani wanni alaanni si jalaa haa fuudhamtu bismillaahi. Ishi. Kanaaf mee keessaa walii haasofna. Aboo bismillaahi irrahmaanir rahiim. Jaartii afur yaaddu kana akka hawwii kana bilbil jettu hawwiidhuma kana afur sitta fakkeessu. Amiin. Garaagaraan akkana. Nama baarsa malee eebbaa miti jedhi. Nama ijaatti nama tokko argu afur namaa godhuu kun nama baarsa. Eebbaa miti. Abdii. Akkasimee baabaa kiyya gaasilaa rabbii kabaja siifa kennu na kabajjee jirta ulfaadhu. Akkati na harkanan darbine waanan beekuufan kana uummata kana irratti gaafadha. Keessa waliin haasoo naasiin jedhe malee waan biraa siin hin jenne. Naan jechuu jedhe nan beekaane. Ana hangan ilmoo kiyyatti maalummaa si beeku tokkon si beekaa beektaa ati gara laafessa wallaahi. Hawwii maaf ni torkii mucaa kanaa qabdi. Ani maal qabe ani bari eega inni dhaabinaan jedhu birri jalaa baafatanii dhageette kadnaan jette dhugaa dhabe. Olii dawwalla. Wallahi wanta ati guyyaa bilbilteena galgala na himte sun wallahi dhugaa ta'an qoosaa si'a tiktookii jalaa fudhatan birri isii 00 irra jira irraa baafataniiran. Wanni adda baafatten jiru dhiisisa illee. Ayyabash. Dhugaa rabbiin qofa beekama. Ayyab. Annaa qabu. Ish. Dhufee alaalu qeerroon dhufee alaala rakkoon qabu inshaallah. Ayyab. Luka kee jala jira. Bushatte akkasitti. Waan gootan siifanii wajjin amma immoo asitti ani dammoo goolista namaas gabbaatu biraachuu hoyi. Laa wallaahi qeerroo waa takka naa somne isiin haa osoo akkana si bira goote osoo akkana taate jennaani. Mucayyoon tun dhugatti qeerroo akkuma niifati beenu hojiitti yoo garagaltee waa hojjedhu jedhan goobaziidha. Daa'imti tun sadarkaa kanarra mana arabaa waa waggaa lamaa sadii. Daa'imman qabdu. Daa'imman tun qabdu dhiisuma dhagaa baachuu dandeessi. Bolokeetti ubaataa guddatte mana talaguu ulfaadha. Abdii salaam alaikum. Kii mataa dhugaatanii namni. Qeerroo kiyyatu uummanni miidiyaa kun dhufee jur jedhee sitti hin dawwalini sitti dawwaladhaa gadi naa buutaa laata. Bilbilli seenaa jira. Kan akka saafii tokko faasitti dawwalee jennaan salphadheen jira. Bilbilli seenaa jira. Ani maa isa waa'ee yaa amman kubbatu noomu sarau. Yaa wallahi maashaallah. Amala qeerroo wayii siidhaamuu takkitti asumatti. Waan inni asiin jedhe hin ta'u jedheetiin jedhe akkasuma odoo dhiiftee natti tola amala jaarsa kiyyaa waan beekuuf hin mormu waan sayyoo malaan sanuu yoomin ta'u naan jedhe regiifti dure yoomin ta'u naan jedhe hin ta'u naan hin jenne naasofna naan jedhe malatti immoo chikaalan dhaabin buqqisi. Ankaraa barichi iluu si galchaa tokko barreeffadhu yoo galuu barbaadde mucaa kana naa kennuu dhabaatee jennaan ani miidiyuma kana cibadhee galaa waa kadhadhee dhabeen beeku miidiyaa kana irratti. Laan iluun jedhu. Kunuuti. Kolfa faazarii tokko kolfa. Kunuuna. Ilaalime isiinuu bar wallaahi isiinuu keessan argitee bar akkana isin haasa
orma sinin goone akka nama guddoon tokko irraa haasoftuutti zimmettee taa'aa jirti argite. Anna maal taate daga sim jechuun itti maal laatiin bararti. Ne jechuun nam takka sila የሆነ አለ አይደል ሙዲ ወይ ነው መተኛው garuu siifan waan sodaadhu tokko sit dhaamu eegaa iluudha kabajaa hin goone taate nu qaraa nu kabajaa zeeroo irra nu deebisteerti eega iluu kabajaa hin goone taate borus maqama kennatu nu bada malee wanti takka wanti isin biraa fayyadu hin jiru bakka itti ilaalumatu bareedaadha iluu tuxxe jenna wallaa gannana dhuga gara na nyaatti Kagerro ammo are qaata ofi jibbaadhe maaf kabajaa qeerroon goone maa kabajaa naan goone maa kabajaa nu namoota nu bira jiranii hin goone yeroo hedduutti dubbadhe garuu ammo iluu halkan akkasi waliin gubataa bulee bilbila keessa dubbiin jalqaba bade eessatti bade sitti fakkaata eessatti bade iluutu yeroo isiirreef miidiyaa kanarra dhuftu gastii isiirra dhufee ijoolleen iluu kabaji jedhu beektaa isiin akkuma ijoollummaan itti jirus akkuma istaayilummaa isii kanatti haasofti. Gaafa sana qunxuuxee an obboleessa kee hangafa akka kanatti naan haasofta malee akkanatti naan hin haasoftu osoo inni jedhee hadhaa siigalee hadhallee akkasitti haasoftu tarii akkuma itti barteetti yoo wajjin haasoftee inni immoo mufiitti deebifate ta'uu danda'a siigalee isinillee gaafa fiddanii of bira keessanii amaanaa uummata kanaa qabdanu. Yaa intalannana nuti amalli keenya akkasiin sii ta'amoo akkasiin iluu tokko barreessime sinii galee akkasiin naaf hin ta'u osoo jettanii gaafa sana silaa dubbiin hanganaan ga'u ani ilaalaa iluun gaafa sana as jala achi jala taa'an ture iluu kabaji isaa daa'imaa jedhaa ture iluun gaafa sana lakkii ani akkasitti naasa iluun immoo reefii miti miidiyaa kanarratti akkuma sila siin jedhee wanti iluunii isi qofa miti kan inni gargaare Oromoo guutuu gargaaraa ture. Barreessaa bar. Ababaan adarbii kalaa sababa takka rabbuma si kenna rabbi si haa kennu. Oromoo guutuu gargaaraa ture. Mana biyya kanan bibbi ababaan. Haa gargaaru ammaa rabbi isaaf haa kennu ola fuudhuuni garuu bakka kabajaa sanatti namni akkuma jennu mucatti illee xiqqoo jennu istaayiliidha isa jennu akkuma argitan illee nama biraa harkatti illee guddattee. Waan baay'ee chaalenjii baay'ee dabarsite isinii galee. Chaalenjii kanatti immoo nuti amma faamilii taanii isin qaamaan bira jirtu nuti immoo yaadaan bira jirraa. Amma chaansiin kee kun karaan sun karaan ati ji'a 2 ji'a 3 irra turte sirrii miti. Karaa kanatti deebi'uu qabda jennee gorsuu ni qabna malee isiin hawwii miitee isiin iluu miitee isiin qeerroo miitee osoo hin taane miidiyaa kanarratti namni nama meeqa arrabsee iyyuu waa meeqa afoo tolii jedhamaa jiramti. Nama akkasitti qaamaan beektu si bira jiru miti. Kanaafuu dhiifama walii godhanii obboleettii isaa xiqqoodha. Nyaachiseera, dhugsiiseera, gorseera, guddiseeraani miidiyaa kanarratti dhiifama kaatee jilbeenfattee iluu kiyya balleessee jira yoo jette iluun ammana. Unkaan isiidhaaf miti warra dhiira ittiin ol qabachuu danda'u nuyyuu dhiifama godhee dhiisaa jedhee bira tara. Siigalee kan iluu rakkoon qabu isinumtiin garaa nuuf jiidha. Isinumti nuuf laafa ji'a takka nuuf kennaa of bira nuuf hojjechiisa hojii haa hojjettu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Iluu kan ajaa'ib maqaan beekuun baay'ate. Iluu kana bari bakaraan deeman hundi akka iluutti dhugaa'u uummanni guutuu iluu jedha. Namarraa rakkoon qabu garuu nama tokko akka Oromootti sappoortii godha bira dhaabbadha. Ana waan godhu osoo hin taane yoo namni kararraa dabe boru itti gaafatama jechuudha. Fakkeenyaaf hin gorsinaa mucayyoo tana gaafa isin ammoo fajjeessette maakii waamee guruuppii fidee biinkeelle gabbaa deemaa adabadhu taa'e eenyutti hiyyisi. Qeerroo miitu godha. Qeerroo miitu godhisi godhu. Leebiliin kee gabbaa waan du'aa kanaan ofitti hin deemini maaltu sirraa bade namni sis bira dhaabbataa raayiree qabdaa jennee gorsine jedhu. Geemii amma deengatti taphatte kana waamee mana kiyyatti yoo na jala jiraattanii mucayyoo tana ana biraallee birrii qabdaa. Birrii tiktook irraa giiftii argataa turte sun illee birrii haga isii hin beekaa. Tana bira jirtullee hin beeka. Taqala guurumte illee akkana jettu. Birrii kana walitti yoo fudhatte osoo geemii hin taphatinu ati waraqaa keessan hojjechiifachuu danda'a. Bor Oromoo wali aartaa taa'ii geemii qaban kana keessallee hin jiru jedha. Itti feene kan dhufuullee hangas irraan taa'u giiftii yoo namaan kenne kan geemii namaallee hin dhaqu jalallee hin dhaqu taaphtaabillee hin godhu laalullee.
yoo giftiin kennan wanta laaluuf hin jiru jechuudha. Ani geemti dhiiseera maakii boodan sabara geemii dhaqaan jiru. Reediin waan takka injifatameef dur lammaffaa garaana nyaatee inni akka waliin wallaa keessaa inni waliin geemii garaana nyaatee yeroo lama taphataadha midhaan kun takka injifatamee geemii saniin ala annamu waa bade kenna malee bakka geemii ani hin qabne illee keessan jiru jechuudha. Itti himeen inni injifatamta Oromoo wal lolta Oromoo waliin mufatta taa'ii jedhee mana kiyyatti waame noo rakkoon qabu ani birrii waan barbaadu injifatamullee rakkoon qabu illee walii galee hayyata taphatu jennee addaan deemee akka ta'u jettee meeqa isaan akka nama booyaa godhatu mana kiyyaa utaaltee baatee tapha. Egalee an geemiin dhaqu osoo tapsiisuu illee barbaadu maaliif birrii masan kennaaf yoo kennuu barbaade illee qarallee waan kenneef sun achitti dhumatee jira. Waa'ee naamusa isii irraa ani yeroo baay'een dubbadhu maali hojii yoo xiqqoodha yoo dubbadde nama itti kaa'aaf ana osoo hin jala taa'u isii nama baala rabsiteerti kun hayyina. Sooraa bira seentee wanti jibee gasteera jira. Warra godhatanii dhufe warra baaleeti warra hudduu jala deemu itti arrabsite turte ijoolleen sun inni aaran jechuudha. Inni biraa callee cirti geemii taphatte hangana aarsite yoo ati waa ittiin tun dhageettu warri biraan illee gara arsii olaanuu kanaan na bira dhufa guyyaa guyyaan biran deemu. Guyyaa guyyaan biran deemu waan isiin gootu fidanii dubna bira godhan ganda namaati kabajaa qabaatu qabda maali nu wajjin oolta maakii waliin oolta asilii waliin oolta nu waliin oolta qeerroo waliin oolta numa bira kateettuun dhaadatta. Oromoon si qaffare hin caffarta akka nama gandi wayii wal lolaa jiru aktiin taane mul'isuu jalqabde jechuun sooshaal miidiyaa irratti ani argaa jira kun nu warra akkanaati nu warra ebaluuti sila akkam akkamii wallaahi gaafa kijibaa miti waan himu miti amma kabaalee kana jala ta'a jaluma jira akkanumatti dubbadhee badaa ijoollee kana mucayyoon namni itti ka'a daa'ima namni kenna sababaa sokaadha jalumaa jala abiraallee lama na himatan jechuudha gandi maarsii kana ganda gara jimmaa kana jechaan dalgaantuu jedhanii dhufanii na himatan. Akkasuma har'allee dhaadataa oolte warra akkanaa warroota akkanaa kana wajjin wayita walitti kalooyinu gaarii miti jechuu barbaade sanumaa fi malee dhuunfaa irraan qabu qajeeluu qabdi namni gatuu deemuu maatii namatti aarte tiktookii har'a birrii keessaa yaafatanii jalaa guuratan kana gaafa giiftii kennu meetu giiftiin asii kenne ka Oromoo sii kennu fidi jedhan hin beeku ani keessa jira haga hin beeku jedhe eenyu baasa jedhee qoradhe osoo isiin jettu fichisiisee mucaa san rasiitii ergisiisee 133 ergisiisee fidi jenneen mucaalleen qaata galcheetu rasiitii ergee mucaa nagari birrii san finnee mucaa san illee beena nun beeknowwan geemii itti dhufuuf qopheessi akkaawuntii kana tolfadhu nama sii baasu qopheeffadhu seeraan geemii kee taphadhu bor namaa wal loltaa jenneen igala moosinga namaa waliin akka kunoo waliin mufatte nama wal lolta jechuun nun arrabsamna haati maatii maaliin jinni jaangan guutuu kennan arrabsamna jechuun alsanumaan na aarsa nama mufachiisu jechuu barbaadeen kabajaa warra bira galtu kabajuu qabda nama biraa kabajuu qabda bakka kee jirtu bakka wayii jirtaa miti rispeekti qabaachuu qabda Oromoo kana kabajuu qabda gaafa geemii taphatte 500 argatte birrii 500 yoo xiqqaate Oromoo irraa birrii biraa mucayyoon tuni yoo xiqqaate 400 jala argatte garasuma ni magaala. Miliyoona tokko Oromoo osoo waan godhin salphama argatu. Oromoon kabajaan argatu ture kana irratti kabaja rispeektii godhan matarra baatan maal ta'a nama tokko komentii keessaan dhufee arrabsu yaada arrabsu quufe Oromoon arrabsee jetti isin hin boodde yookaan uf ajjeesatti geemii booda jaran ofuutan jenne gamata ofitti dhawatte maataa sunuma miliyoona tokko jechuun bar miliyoona tokko jala jechuun birrii 800 akkana geemii kana jalaa nyaatameef malee birrii jalaa badeef malee birrii kana guutuu Oromoon akkanumaan osoo Oromoo waan godhin kennu laaluu qabda kabajaa qabaatuu fi qabda nuti akka gaafa durii akka dhiyoo jalqaba gaafa keessiin isii dhufe kanarraa inni arrabsamna qeerroon irra arrabsamaa oole dhiyoo tanarra arrabsamaa irraa lolaa turan hawwiin lolaa turan nuun lolaa turan maatii ibsaani namni haati ibsaa namni maakii namni daaraa taatee arrabsamte jechuudha sababa isii gaafa geemiin dhumate kana nullee viidiyoo dalaganii nu arrabsaa turan jechuudha sababa isii bara. Omaan argannu keessa namoonni tokko naara waan akka nama baay'inaalii maali fooloorsii yoo taate nu ishii ol qabna namni nu caala nu beeka Oromoon asirra ka Oromoo waa goon maakii inda'uun maakii fooloorsii ishii ol kaase gaafa maakii bira dhuftu fooloorsiin ishii meeqa jedhana gaafa hin kennan sooshaal miidiyaa irra maa ol ta'u so akka namni ishii hajamee wayii godhatina waan kanneen sirreeffachuu qabdi jenne maaliif ofirraa dhiibne irraa lamma geemii as iyyuu laalee akkanuma irraa lashe Oromoo waasin maxxansaa deemti gaafa ati ganda wayii tuyte warra kana sappoortii si godhatte akkuma dur baratte na dhayaa deemte haadha kiyya abbaa kiyyan sanumaa birraa godha kan wallaalee biraa tare reefu guruppii fide mucaa biyyaa fide birrii kana gaafadhe isiin hin beektu eenyu maal taate mucaa san fide iskiriinshuut godhee fide birrii kana birriin nyaatame birriin bahee nyaatamee qofa beektisi hoyiniin 12,000 irra jira 2,337 saantiin 14 exchange taate
mucaa wajjin baasnee finnee jechuudha. Waan kana jechuudha. Waan kana haqeemi jedhe mucaan bira taa'ee mucaan biyyarraa Itoophiyaarraa yaadii kan jedhu bira taa'ee ragaa bira bahe jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti hin dubbanne akkaawuntii ofiitti kennitee jedhee ragaa bahe. Isiin ammoo waaqattee fuula nu guurtee nutti olutaaltee deemi mucaa sappoortii godhii naan jedhan. Mucaan bira taa'ee abbootti kenna hin jenne asiin dura naan jedhee ragaa bahe jechuudha. Mucaan na bira taa'ee kun wallaa dhugaa hin jaan dara rangaa. Ani wantoota birrii sun bakkitti tikisee taate adda bahee. Ani hin beeku. Diraamota akkanaa kana keessa namma ani quuqqoo haaroo son ta'e diraamaa akkanaa kana keessa hima bahee birrii isiillee kun qeerrootti argina. Mee eegingeffadha birrii isiillee. Gara haadha siifan haadha faatee galchi. Haadha faatee gali siifan hin biraan. Birrii isiillee riyaala kuma tokko waadaa seenee fuudhee doolaaraan kuma 50 naan jedha fuudhee argina. Birriin isii kana bira jirullee kuma 450. Haadha faatee siifan hin biraan erga qeerrootti ergee jira. Haa jechuu barbaadu. Sigala moo sigala? Mucayyoon tun hin beektu. Lubbuu gastee Ani wanni an jedhu qeerroo kana qeerroon kun keessa hin jiru waan kana keessa. Sigala mucayyoon tuni namni irra iyyaa jira maagiillee nasi ajandaa jalqabde nullee keessa jirra. Isiin hin beektu jechuudha. Qeerroon beekuu dhabuu danda'a. Akka qeerroon fuudhuu yoo goosise nuyi jechuudha. Ana jechuudha. Bira haateettu bakka wayii haa godhattu. Sigala gaafa mubaarakiin fuudha jedhu asirra wal mormine qeerroon akka fuudhu ijoollee itti manii qeerroo fidanii mucayyoo kana fuusanii bakka godhaniif bakka godhaafi isin bira teettu aga warra argattee yookiin bakka wayii teettee bakka isaan galtuu jenne. Sigala moo sin galle kana nuti isirraa jibbaan qabu barbaadu. Kanaafi yoo wal kabajnee kabajaan jiraatte jette walumaan deemne yoo ol utaaluu ta'e jechuun ol utaalle namni tokko kararraa jallate ani rumaa gora arsii dhufee baalee dhufee jimmaa dhufee wallaggaa dhufee irraa akkanuma goree dalga ima dhiisa maaliif bakka waan sabaa goona yoo sabni kunniin tuttuqamee wanni wayii tuttuqamee irraa dalga gorree dhiifnaa jechuudhaan waan biraa wanni quufturraan qabu hayaa qabaatuu qabdaa wayita haasoitu akkanumaan loluun qabdu dhugaatiin baasne ka ummata Oromoo ka arra asirratti biriin nyaatamettee soban haasawamu kun waan ati himne jira. Ana kuma himuu didda mucaan si bira taa'ee ragaa itti hime kunooti ati asiin dura mucaa kanatti hin kennine kunoo yaadii yoo jiraate tiktookii qabanatee dhufuu hin danda'a. Noo jettee lolte eega isiin lolte nu maal goona inni ofirraa dhiisa. Annamaa wal loluu waan hin barbaanne dhaqa baasannaan akkaawuntii kana mucaa kennitee jirta. Bakka kanatti bakka dhugaa kanatti siin lolti deebii mucaa qarqaarii naan jetta ayyee ishii jedhaan dhugama san bichaa birriin akka hin baane giiftiin akka nyaatame Oromoo fidee maxxansee jechuu barbaadeeti. Galee na kabajjeellee na kabajuu dhabdee an jibbaa irraan qabu. Sappoortii godhaa jira waan haa gootuu fi na argaa fi miti. Birrii kiyya baasaa haaraa bara. Bakka itti na argaa yoo barbaade gaafa isiin 90 teettu san achi dhaqee birrii fi leenca qara kenne san fuudhee achi darbee leebilii gubbaa taa'ee fooloo argadhee na argaa jedhee achirra iyyaa oola jechuudha. Waan akkasiin barbaanne jechuu barbaade akkasiin nan wadhaane aga danda'u sappoortii godhee irratti illee arrabsame ijoolleen biraallee arrabsamte boru osoo rakkoon uumamee numatti deebi'ee numa qabata. Yoo ati isin mucayyoon tun ganda tuyitu yookiin bakka wayii tuyitu eenyuun qabatan numa deebi'ee nu qabatan. Sigalamoo firii taanee jiraachuu barbaanne arrabsamne sappoortii goone arrabsamne galata iyyuu hin qabnu haga yoomii nama duuba deemaa oollaa intanumaaf irraa godhan aarii wayii irraa hin qabu jechuudha. Kabajaa wayitaa tuyitu kabajaa qabaachuu qabdu. Maacir callee baalee san ta godhatte sana mee siifan si gaafanna. Calleemmaan baalee suni aadaadha maaliif ciramame yoo ati yaadda. Maaliif ciramuu hin barbaachisa. Waliigallee taa'e Oromoo wal lolta noo ani birrii barbaada haa injifatamu yoo jette calleen baalee suni maal ciramuu hin barbaachisa. Fakkeenyaaf Hawwi way yaada takkan kennin sadii taa'eeti watakka kilma takka bateendis. Gaafii gaafate fakkeenyaaf Oromoon birrii qarqaaraa jira bira dhaabbate wanti sun dogoggoraa dhiifama gaafattee hin gaafanne mucayyoon tun uummatuma Oromoo kana callee birraa saniyyuu miti. Viidiyoo Maati jirta mucayyoo sila kiisii namaa keessa mucayyoon zaaraan sun gaafsan taphatte geemii yookaan doolaara 50 doolaara 100 argatte wallaahu aalam galatooma Oromooti baay'ee isin galateeffattee deemte. Isin biyaan siyoosan koyinii kuma meeqaan meeqan reyaala doolaara 1,000 meeqan argeen jira. Booda 2,300 wayii ta'e malee booda taphatanii. Duuba nama akka waan kiisii namaa keessa seenanii fuudhuu barbaadanitti bazzii darajaan tun zigigim yoo taane gaarii miti. Kabajaa namaa godhu mi'a yoo.
maa gogotte Oromoo tana akkana ani dhiira akkasin dubbadhu baabaa ani qaanfadha akka isin amma jettu sanitti nama akkanatti hayaa dhabee jedhe ani wallahi gadi baasee mucayyoon tuni rakkoo wayirra bu'itti bara boosoo gadi baasuu baadhee jedhee boodu sheenayinnaa jedheen ufitti osoo gubadhu ufitti gadi cabseen bira darbee still ilaa sa'a kanaallee keessaa ol danfa intala man indoonee neenja wanni akkanaa immoo gaarii miti namni keessattuu ani wanni na ajaa'ibu anaa bira jirtu inuun baxaamitti bilbileellee jabaadhullee maaliillee gargaarsa irrattillee baay'ee waliin miidhamee jira nama kanaa kabajaan goone kabiraa hin goote kiisii ufiitii waa baasaa kabajaa dhabe namni akka waan isii isaa gootu hin jiru kabajaa dhabe kiisii ufiitii illee baasaa kabajaallee biraa dhabe baxaamitti ajaa'iba nama akkanaatitti bootaa laatu Ifani ati maal barbaadde waan ati barbaadde maal barbaadde laa iluuko alakaa fi jechuun fallisu namaa rakkoon qabnu dhiisaa waan dhugaadha si balleessitee jirti iluu waan natti hin balleessin ayya waan isiin dubbadha na dhuunfan natti balleessitan jira waan isiin gootu kanarraa sirrii miti jedhan akkuma gargaaru nama sirrii hin jire sirrii miti jedhan kana akka dhuunfaatti iluu shamaa jaanaan jette hin jiru wantoota isiin gootu laalu an nama sistariiti nama an gargaaru nama nakka looyitu wantoota dogoggora ta'esan an ni morma yeroo mara waan nakka looyituuf qofa dhiisee bira darbuu hin danda'u. Elaa maal sirrii waan jiraanne numa dubbadha jechuu barbaada. Hin beekama waggaa dheeraadhaaf si beeka maal seeti beektaa iluu akkasin jedheeni obbolaa koo lamman kanaanii hawwii fi qeerroodhaan mucattiin kun ji'a 2 moo ji'a 3 simbira teessee hojii malee teessee nan gorfadha akka obboleettii hangafaa tokkotti ani immoo takka keessa seenee hin beeku ani immoo keessa galee gorfadha mee ji'a takka hojii kennaa fi isinuma bira hojii onlaayinii hojjettu jennaan hawwiin obboleessa kiyya iluu namni hin kabajne nan kabajju iluuyyuu kabajjeen jirtu hinuman goonuu jedhan hin goonuu jechuun bakka hin aaran kanaafuu ani immoo iluun rakkoo hin qabu iluun oromoodhaaf waggaa dheeraa sumarra akka keessa ni jira. Siifan nuufuu mana keessa kabajaan qabdu siin jedhee ture. Qoy maamaati qoy amma kan saa fixanna bareedduuti ilaamee iluu koo kanaafuu kan iluu rakkoon qabuun jedhee akkasiisitti balleessite maaltu jira si dhaga'uu dhabuusiiti maallaqa keetiin gargaaraa ni jirta obboleettii godhattee guddadhu mataa ol qabadhu jettee jirta kun immoo jalqaba bada niitiinii fi ilmoon jalqaba baddi ilmoon jalqaba yoo hin qunxuuxamne niitiin jalqaba rakkoo mana keessa jiru waliigaltee yoo ittiin himamne dhumnisi gogaa taate jechuudha sidii galee gogaa horii gogaa taate gogaa horii immoo maaliyyuu deebisuu hin danda'u garuu ijoollee sabiyyii deebisuun hin danda'amti intalli kun xiqqoodha waa takka balleessitee jirti yeroo 2-3 ittiin deebine miidiyaa kanarratti amma kana balleessite maatii irratti kan jedhamu tokkoon kanatu dhufe kara tokkoon maallaqa saamame jetti intala dhalaatii karaa biraatiin illee waan biraallee gowwoomfamuu hin dandeessi hin beekamu Allahu alim sana rabbii fi isheesiitu beeka sini galee maallaqa kana immoo kan kenneef Oromoodha sintu kenneef intala kana waan asii yoo qeerroon fuulatti garagashate yoo iluun fuulatti garagashate yoo Oromootti fuula garagashate maafan jiraadhaalee jechuu ni danda'a ilmi namaa kun kanarra kan isiin gad dhaabbattee hadha fuula keessanitti mul'attee fi iluu ilaalteeti hawwii ilaalteeti qeerroo ilaalteeti Oromoo ilaalteeti Oromoon koo hadhanatti mufatee maatii kooti borimmoo naaf dhiisan jettee abdii godhatteeti gaafa nuti quba keenya kana kunnee ofirraa gannu hangam akkam nu dhukkuba kanaafuu intala kanaaf chaansii takka kennanii fi chaansii akka durii taayitii geema taphadhu akkasii osoo hin taane hojii ji'a takka hojii onlaayinii jarri kun nama hojiiti zayitii qabanii uffatatu jira qorichatu jira manni si intalli kun intala miidiyaa nama baay'ee of jalaa qabdi kara hojiitti osoo jijjiirreedha amma intala kana intala qaxalee kana akkasi jajjabee sammuu qabdu kaanee mana madaamii gali jechuurraa isinoo nama 10 nama 15 iyyuu ol jala hojjechiisaa jirtu mucattii kana ji'a takka naaf kennaati ani nin gorfadha
gaafasii immoo gorfa koorraa baate jarana mucattiin kun anallee na dhagaahaan jirtu sabatu jira ollaatu jira gosatu jira firatu jira baasnee miidiyaadhuma irratti elaanurraa fuudhaa jenna mee maal jettu jedheen jara kana kadhataa jira maal laan jettaati immoo iluukoo. والله ركون كبان يجون أنا يجون أنا قد دبّتوا كان أنا واقوتي في ميجي أنا ولا اللي قلت الرا كبجاب ولا تراتين كان كبان نني أنا واقول درانو كان عرب سمعك جرا رنكان نكنينا أنا كنا ما نما واقولا أنا ولا ركون كبان برد ليسي زني ما في إيزي لالني أنا وان إيزي مر مبارا ده مفتاح إيمتي مر ما أنا مر إنه يمتاج أنا نم يمتاج أنا كججر غير هدو ما أنا أمس كبارته كبجاب كبارته social media rawar wajahuftu nama gurda boleh jira macam itu. Kasi marse juru nama gurda boleh jira. Asli support ikon maafif asli wamani iota nama adat wamani kale enggat damale gorsani ini gift kana akan mamfute nama tingken ini alani agar semua kalau kesa darah tadi tecu gorsani ini wah yo ada lagi delle wali marani yo kalau berbad delle yo acu jacu berbad delle yo aban atelle alani gorsani ber لا لا سينكي روم فابر جرا نولي أسي سبورت يقول وزونا بني ميكا بر وني سينكو تنكون أورومون سري ميتي مسكينة ميكا جرا جرنو أورومو تنا بكا چال جلاغورا كبانة سبورت يقول مجھے يون تنا آرام تو جنة كاركار رسينجي نه سبورت يقول ملّي كي روم فا أدل ركون كبانا والله هذا لقط بكبر بعد ولي غلطة غارو أنا ون ننجرو بكا چالله تيچلتسن بكا غند تيتوسن Furrayo di tebarnya, bakal tunggu pada ndubbat dan gambar jala tae gaba sora isi wajji sora wajjin tabat waruddu jala so warra bale la dubbata tu ngai wata nayo aja den walla kesan nabil bilan an dakika wa itu sih nasiballe itu ngai wati karga arto kana gorati bari nanjara nei ma war nama support godo kan yosu nabira fida yo ninjira annelle bakke ganni sirrefatu qabdi halajin namni geemi be Oromoon kuma dhibba shan jala sii kenne achi baatee kabajaallee Oromoo goote abbaan fedhan kenne siifan kenne Oromoo kenne an akkasit beeka an giiftarri biraa dhaqee yoo kenne Oromoo kenne Oromummaaf kenne akkasit beeka dirqama takka takkaan Oromoon miliyoona 70 hin jiru ilmi Oromoo tokko lama sadi yoo asii godhe Oromoo bakka Oromoo kennee jedhamee yaadama Oromoon guutuun dhufnee miliyoona 60 70 waa godhuu hin dandeenyu nama tokko waa godha jechuudha akkasii fudhachuu qabna yeroo maraa jechuu barbaade kanaaf qajeelchitee waan jeezaa kana nu dadhabnee jira cinqii amma digaafa mana mubaarakitti booyaa turte daaraan fajjeesuu deeddette haga Itoophiyaatti poolisii bilbilaa turre jechuudha yeroo maraa cinqamuu hin dandeenye namni fajjeessa yeroo lamaa gorsine yoo geemii ufsa qaltette gama dufitti dhawattee gaafa walaa maagii waliin waamnee gorsine waan kanneen sirreeffattee nagaa ufiitiin nama ol guddataa jiru nuti ka jenne maakii akka maakii nu ta'i jenne waamneen abboo bornama qarqaartan jajjabeessina osoma arginu ban haja baattu haji jiramtun akka maakii irra rakkattee burammoo Oromoo sagalee taata nama ol guddataa jiru kararraan jallatin takka kararraa jallattee jennaan Oromoon si dhooyti hayaa ayoon qabaanne sirratti akka dubbattu akka itti deemtu yoo hin beekne sooshaal miidiyaa irratti namni masilaala malee si dhaa jechuudha. Digalama dingal wanni isiin akkana nagaan teettu nama isii marsee kana laalaniitu man kabajaa qabu namni jechuu barbaade sappoorti godhu bira dhaabbatu yaadaan bira dhaabbatu irratti lolu guutuun namoota gurguddaa akkanaa kanneen argeeti jechuudha. Kanaafuu isiin qajeeltee aada lagattu rakkoon qabu jechuudha. Bira dhaabbatte sappoorti godhanii aada lagattu kanuma. Akkasiin barbaaddetti fedhii isii gaafadhaa mana madaamii dalagadhamoo qeerroolle kun ottuma himnaa ji'a gamii akka dalagattu bira dalagattee hojii isaan waan argatte birrii ofii walitti qabattee waan barbaaddu biyya galte akka barbaaddetti haa dalagattu hankanuma yoo akka mataa kiyyaatti rakkoon qabu baalagummaa keessaa bahuu qaba namni haga qarqaaramuu qaba haga qarqaarru qabna bira dhaabbannu bira sappoorti goonu qabna achi booda of danda'uu qaba ilmi namaa kana. Ulfaadhuu kabajamee ati duraanuu beekaadha rabbi beekaa si haa godhu akka obboleettii kee ofirraan cunqursine nin beekaa gorfachuudhumaa fi akkuma amma jirtu kanatti nuuf gorfadhu quuftuun immoo karaa baaleetiinis karaa uummata baalee arrabsuunis akkasuma calleenis akkasuma Oromoo gaafa sana darbattee irraa akkasitti ofitti mufachiistes akkasiin viidiyoo hojjettu sa'aatii ammaattiin goona inshaallah waan ofii mee maaltu jettaati? waan ofii yoo jiraatte mee dubbadhu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani wallahi sifuti wanni jedhullee na dhiba beektee mucayyoo tana an gaafa Oromoon na farsitu irraa akka kiyyatti gaafa Oromoon na arrabsitu tunaa ta'ana arraba naa wayya faaruu Oromoo irra jechuu
akkasuma Oromoo waan godhu irraa yoo inshallah harka kiyya tokko yookaan kalee kiyya takka gurguradhee jiraadhe hedduu natti tola. Namni Oromoon gaafa waasii goote keessattuyyuu saba keenya kana bichaa ta'ee hin beekan gaafa waasii goote luka fuutee afaan siqeetti sii galee. Akkuma sanii quuftuunis dogongora mataa isii qabdi. Oromoon ammoo dhibba keessaa 95% dogongora qabna nuti. Haga kayyaan baatu jechuudha. Tokkoffaani gaafuma dura isiin hojii irraa baatu san Saudi Arabiyaa keessaa yoo laalteetiin jettee nama meeqatu jira mujuula meeqatu jira kan waraqata malee waggaa 8 waggaa 9 dalagachuu jiru. Mucattiin tun akka barbaadde dalagachuu dandeetti. Akka barbaaddetti jechuudha. Mana madaam deemtee waraqata takka malee akka feetete dalagachuu ni dandeessi. Hedduutu jira. Kan ilmoon seera hin qabne, kan haati seera hin qabne, adabattee mana madaam yoo gadi teetteetiin jette akka barbaadde dalagatti. Biyya Arabaa kanarra yoo laalte dawla Arabaa kanarra dhibba keessaa 50% hin gahu biyya kamirrattuyyuu namni seeraan taa'ee dalagatu. Irra caalaan waraqata malee dalagatan. Dalagachuu ni dandeetti sirri bareechite. Waraqata sitti dhoofnaa, chaampaa gurra si kennaa, kaalsii luka si kennaa, hin deemini, hin taa'ini, gooftaan kenna si'i, waaqni kenna si'i jedhanii jala dhaabbatanii faarsanii caammaa luka kaayanii mootummaa 8ffaa godhanii fuudhanii samii keessa dabarsamu jetti. Samii keessa. Mucayyoo tana daa'ima ati ni argitaa siifan. Waan takka bitaa fi mirga hin beektu. Kamtu badaa, kamtu mishaa, kamtu gaarii, kamtu maali hin beektu. Haadha Faaxee asit dhiifama naa godhi nama isin oli argu quuftuun nama daa'imaa maashaallah tabaarakallaa nama waa hunda adda baasee beeku. Sirriitti kun waa ho'iitis hin jedha barri hawwi laal. Miidiyaan kun akkuma faayidaallee qabu kisaaraallee qaba gaafa fammaste. Namni hedduun irra caalaa fammasuu booyaa miti. Wanni akka fammasuudhaaf faayidaallee qabdu kisaaraallee qabdu hin jirtu. Fammasuun tuni killeedha yookaan burcuqqoodha. Yoo bakka malee keetteef akka malee keette buutee si harkaa cabdi. Buutee si harkaa cabnaan ol deebi'uun ni ulfaatti. Killee yoo lafa buutee cabde ol deebi'uun ni ulfaatti. Fammasuun illee akkasi. Yoo ati ufin eeggatin girrisaa si jala yaa'u kanan eeggatin waan dubbattuuf waan haasofturraa akka taaturraa hin eeggatin kireetii takkaan qilleensa takkaan fuudhanii qilleensi darban. Qilleensa takkaan usuu kiyyaa namni miidiyaa kanarratti fammasuu baate hedduu natti tolaan. Qilleensa takkaan fuudhanii keessattuu namni obsa hin qabne. Keessattuu namni obsa hin qabne usuu fammasuu baate. Wanni akka isaa miidhamaan namni akka isaa baddalamaan hin jiru waan ta'eef jechuudha. Feemasuun baay'ee ulfaata. Anamma kaleessa galgala taa'aa ture. Tiktookii kanarraa yookaan iluun na bira jiraaf osoo hin taane giiftararraallee geemararraallee feemasaaf fasaamii irraallee namni yookaan argaa hin qabne namni yookaan doolchee takka uummata kanarraa hin barbaanne yoo jiraate gara qulqullummaa fi namummaaf nama qarqaaru yoo jiraate iluudha. Yoo xiqqaate waggaa 6 moo 7 gaafa tiktookii banan irraa beeka. Hagadhaa takka Oromoo jalaa galee hin beeku. Gombisanii arrabsan, saqqalanii arrabsan akka barbaadan godhan ittuma deebi'eetumaan uummata kanaa waliin mataa keessa tumamaatumaan matama kana keessa dhiitamaatumaan jiraata obseeti uummata kanaa wajjin. Isa jasaa isaa yoo rabbi deebise malee ilmi namaa deebisuu hin danda'u. Amma kaleessa nan laala mucaa jala taa'ee mucaa akkaawuntii irraa fuudhe kana jala taa'ee ni laala. Intaloon takka tanachi keessa jirtu takka dheengadda gaafa isiin geemii moo'amte viidiyoo irra daladdee namitti maantun ishoo baga moo'amte hedduu gammade isiin moo'amuudhaaf hedduu garaan kiyya na qabbanaa jettee viidiyoo irra hojjette. Ufii kaleessa achi keessa teettee akkana wal janaajjanaa turan, akkana wal godhaa turan, akkana waliin jedhaa turan, akkas waliin godhaa turan. Namni tokkichi mee ragaa qabatamaa tokko as fidi. Ka mucayyoon kun mucaa si janaajjanaa turte. Eega tiktookiin kun kan kee ta'e viidiyoo qabatamaa tokko, suuraa tokko, miisajii hiriyoota walii qabna tiktookii kana. Anama fakkeenyaaf tiktookiin kiyya kun yoo badee namni haa godhe miisajii iluu waliin barreesse qaba. Miisajii hawwii waliin barreesse qaba. Miisajii sii waliin barreesse qaba yaa siifantii. As fidi namni tokko jedhu hin jiru. Adaa namni kuni karuma girrisaan girrisu kana aadaa bakka dhugaa feetellee yoo qabaatte haqa feetellee yoo ati qabaatte
karamaggi bakka mataan gara kan kee zoore taanaan garuma mataan zoore san zooranii si dhoowudha jechuudha haqati kuftutti. Garuma mataan zoore garuma baay'inni paarsantiin zoore san zooranii. Mataa keessa dha'uudha jechuudha. Namni tokkichi jedhu hin jiru. Taa'aniitu hundummaanuu gastira ta'anii nama 8,000 eebii isa gisee mucaan taa'ee akkana naan jettee akkana godhee muuziqaa dhiise dheeni maalii godhi jedheeni akkas godhi jedheeni gisee muuziqaan jedhu nama 8,000 ta'aniituma eebii mucattii tana dhageeffatan. Namni tokkichi mee ragaa takkaas fidi barreeffama takka kan isiin sagalee sii qabde eega namni wal jalan jedhe sagalee walii qabu jira malee suuraa walii ergu jira malee barreeffama walii barreessu jira mitiire as fidi namni tokko jedhu hin jiru ta'anii dhageeffatan shaa jedhanii nama 8,000 irratti. Sa'a san isaan qoosaadhaaf wanni isaan akka qoosaatitti ilaalanii dhageeffatan kun viidiyoo waraabamee olii gadi deema. Xiinsammuu mucattii tanaatiif ni ta'a. Neevar hin ta'u jechuudha. Kaleessallee fuudhanii daandii hin taane gubbaa kaa'anii mucattii hadhallee taa'aniitiin waan hin taane walitti gastii nama walitti qabanii dhageeffachuun sirrii miti. Yoo isiin badii qabaatte mucattiin tun yoo barbaachisaa ta'e jedhe gara barbaadde haa deemtu gabbahii mana madaamii dalagadhu. Ammallee akkasiifan hawwiifa bira haa daladdu zayitii qibaatii haa gurgurtuu kati jettu an hin deeggamu. Dubartii ka qaruu fi ka qoruu fi ka balleessuuf ka baasullee mana madaamii. Asli ababa takka darbadhu rabbi. Siigalee mana madaamii. Ani hawwii bira haa teettu hawwii bira qibaatii haa gurgurtu jecha isin jettan kana hin deeggamu. Boru ka kana caalutu dhufa. Yookaan mucattii tanatu akka isin argitan kana uttaalu jirti maal jechuu jirti hawwiidhaan wallaftee waayii wannattee booda deemtee mucattiin tun waaf godhuun malti. Hawwiin tunuyyuu ilma namaatiin obsitee hamma wayii booda yookaan waa jechuun jechuun yookaan harkaan wal qabuun dhufa. Gaafa kana hawwii haadhatee soora keettanii ati nama akkasiiti jettanii kana gaggoomiftanii arrabsuutu mala. Kanaaf mucattiin tun yoo qaramtee fi yoo qoramtellee mana madaamii yoo taate malee bakki biraa bakki quuftuu sirreessu hin jiru. Mana madaamii deemtee duraayyuu baadiyyaatti dhagaa badhataa turtee mire gaala eegaa turtee mire namni badoo san keessa kophaa ofii bahee kophaa ofii kubzii gogaa nyaataa akkasitti jiraataa ture mana madaamii hin dadhabu. Tokkoffaa manni madaamii silkii irraa fageessa. Manni madaamii silkii irraa fageessa. Koomii qeerroo asli galchuun. Manni madaamii tokkoffaa silkii irraa fageessa. Silkii irraa ni fagaatti. Lammaffaa ijoolleen asirra deddeemtee waliin lafa dhiitan tun kan dhiiraallee kan fammas jaalalaan minaamina akkas jaaladhee maalii ta'ee jedhee muudii irra qaqqabataa walii uttaalu kunis irraa fagaata. Siigalee karaa hin taane irratti illee ammallee mucattii kana ka gorsaa jiru Oromoma. Yoo akkana taate Oromoon akkana gootii eebeluu kana dura akkana ta'ee siigalee ekelee akkana ta'ee mucattiin akkamiin miidiyaa akka fayyadaman hin beektu. Meebii lafatti yaada qabaachuun malti mallaqa kaayachuu irratti dalagachuu irratti yaada qabaachuun malti miidiyaa irraa fagoo jirti. Akka namni miidiyaa fayyadamu irraa fagoo jirti quuftuun gatii kana ta'eef mucayyoo kana fakkaatu mana madaamiti. Ala keessa deddeemtee wanni sun gootu tokko hin jiru. Quuftuu fi akkasuma Dr. Hawwiidhaa fi qeerroo biraanillee boru waan birootitu dhufee uummata kanallee mataa gaggombisuudhaa deemtanii isiin hadha callee kukkutte jettanii boru ammoo uummanni kun ammoo gara birootitti wal oofaati. Mana madaamii deemtee haa dalagattu. Mana madaamitu baasa mucattii. Yoo feete dalagde yoo feete dhiifte mana madaamitu baasa quuftuu. Yoo inti hin taane tikkeetti murattee gara biyyaa haa galtu. Lakki kun hunduu nan ta'u yoo jette ala keessa deemtee akka barbaaddetti gaangistara taatee haa jiraattu. Gaafa poolisiin qabde dantaayyuu biyya galti waan ta'eef kana qofatu baasa. Malee qibaatii gurgurtii maal taatee miidiyaa irratti uummanni keenya takkasi qabe arraba sirraan dhiisu waa jechuu hin dhiisu isiidha deebisuu hin dhiiftu obsa hin qabdu argaa jirtanii cadhisiinuu hin danda'amtu. Booda ammoo waan biroo irra deemtee mucattiin tun fuutee hallayyattuuf darbitee gaafa kana ammoo reeffa isii galchuudhaaf birrii guurtan xiyyatanuma. Wallaalummaa kiyyaa dhiifama naa godhaa namni jecha kiyya si mufachiisuu jiraata. Okay, waan ofii galatoomii wanta akka dhuunfaatti aniifatti yeroon si gaafadhu mucattiin kun kanaan dura barahaa keessa yookiin immoo akkuma ijoollee kamittuu gaala keessa hojjetaa turte. Maaliif hojjette sitti fakkaata? Jechuun maaliif yeroo sana mana madaamii hojjechuu dhiistee akka dubartii tokkotti mana madaamii keessa dadhabde? Hadha Xayyib asirratti wanta siin haasa'u hadha obboleeyyan si afaan waliin haasoftu afaan tokko waliin haasaa bifa takka waliin qabaachaa amantaa takka waliin qabaachaa biyya takka waliin qabaachaa jara kanaanuu hangana ol dadhabde
akkamitti madaamii kana wajjiniin jiraatti jettee yaadda? Tarii yoo dhatte madaamii kana biratti hin miidhamtu tokko inni naasoo kan namni inni madaamii biratti lammaffaan miidhame qoy inni fixadha maamaa fi waggaa shaniin dhageeffadhu lubbu waggaa 15 baatee tan harma hin baafne tan sarbaa hin baafne baatee madaamii biratti sarbaa baaftee harma baaftee dhiirsa godhattee ilmoo godhattee galaa jirti wallaahi hin miidhamtu kabadoo san keessatti hin miidhamne quuftuun never mana madaamiitti hin miidhamtu abadan mucayyoo wayitu jira hiriyyaa isiiti amma sheeritti godhee fida yoo jala kana jiraattee illee na haa dhageettu suusuu jedhan samoon wa isiin baate san gaafuma guyyaa quuftuu baasanii san dhuftee keessaan na dubbifte anillee bahuu barbaada hiriyyaa quuftuuti ni beektana fakkaata mucayyoo san bahuu barbaada baay'ee rakkadhee baay'ee cirnaqamee jira bahuu barbaada jette biyya galii quuftuu nuyi wannoodha biyya galii lakkiiti gaarii miti yoo biyya galte irra sii wayyuu jedhe na diddamu jetteen sun bahu malee naan jette didee mataa maree jalaa dide quuftuu fuutee ijoolleen oliin hidhanneeree mana keessatti adabattee teettee qoroshoo nyaataatiin dalagachuu jirti amma sii galee gaafa quuftuu guyyaa lamaa sadii uummanni ajandaa godhatee waliin uttaalu san bahu malee naan jette amma kun qoroshoo ofii nyaataatiin nagaan dalaguu jirti hujii akka isii ka duraan isiin hojjettu san hojjetti sii galee hojjetti jechuudha kanaafuu yoo ittiin taane garma biyyaa galti waan ta'eef qeerroon faatii kunoo nama hedduu beekanii biyya san keessatti madaamiin isaan hin beekne hin jirtuuti ijoollee tanaanuu yatti waliigalaan jirtu mana madaamii haa deemtu quuftuu ka qaru ka balleessu ka tolchu mana madaamiitiin ala neevar hin jiru naa mana hin qajeelti mana madaamiititti sirriitti sodaa arabaa qajeelti nama kenna irra sodaa nama kenna sodaa arabaa qajeelti hojjetti naa mana gahi baqa okay inshallah qeerroo waan haasoftu qabda maala zareen ma waan soba dura dubbadhee xumureera yaa Ifadha namoonni jedhu yoonis dhugaa dubbanne ilmi namaa Itoophiyaa keessatti ni argita yeroo baay'ee viidiyoolee bayu warroonni dhiiraa dalaga jirachuu huccuu shamarranii godhatanii intala ta'anii waggaa meeqaaf TV irratti argaa ooltan. Wanti sun malee muka ta'e maal jireenya ofii jijjiiruuf gad jedhanii. Mucayyoon tun intala dubaraa fi shamara uffata ofii uffattee shamara ta'anii hojii hojjechuun wanni nama dadhabsiisu illee jiru mana madaami. Oromoon biyya san keessa jirtu hedduu waraqaa warra jala jiru kunniin qixxeen isaanii yookiin namni 2600 kunniin keessaa nama 100 kan qabu biyya biraa jiru guutuun isaa biyya Arabaa jira. Guutuun isaanii waraqaa hin qaban dalagataa jiran uf qarqaaranii faamilii Oromoo asirra jirtu qarqaaraa jiran warroota rakkate warri kunniin waraqaa hin qabu hin baafatullee hojjetate biyyoota maraan ba'e jechuudha hin dhageetta jechuudha asirratti sagaleellee namaa taa'aa ol taa'anii dhageettaa jechuudha. Amma qeerroo bira galuu miti rakkoon qabu jaalama haa galuutu. Okey fuuldurri mucayyoo tanaa boodoo akkam ta'a. Naaf hin galle. Waraqaan isii waggaa lama hin geenye. Seera biyya Arabaa isinillee hin beektan nullee hin dhageenye. Waggaa lama duuba osoo hin gahin I think waraqaan sunillee iqaamaa inni hojjetama natti hin fakkaatu. Dilli hin beeku qeerroollee hin beeku namoonni tokko tokko hedduun isaanii ni beeku. Waan ta'u natti hin fakkaanne yoo ta'eef gaarii sunillee birri illee ni qabdi walitti akka san qabattee jirti ni jira. Osoo waraqaa qabaattee illee waan wayii banatti. Yookiin immoo birri qabdu tana waraqaa hojjechiifate yoo sunillee ta'eef gaarii. Garuu itti yaada fuuldura akkamii fuuldurri mucayyoo tanaa akkamii manuma qeerroo mana teessee dalagatti immoo mana madaamii teessee akkuma shamarran taawwanii jiruu jijjiiratti immoo asirra sooshaal miidiyaa irratti haala amala kee ufeeyidee naamusa yoo hin qabaanne feemasii miti waan feete yoo taate akka deemtu feete haala faatee kun homaaqiin argita namni martuu argita akka deemtu feete akka deemtu qabdu Oromoo waliin jiraachuuf ani foolowarsii qabattee haati faatee tun kana geessu akkanuma homa argite godhataan deemtu kabajaa illee ide kana maallee ide yeroo mufattu haadu dubbattee wajji kan jala galtee laallattee deemti kanaaf waan an jedhu akkasi waan kana laallattee ani hin beeku itti murteessaa qeerroon birallee haatee to'an Adeemtoon rakkoon qabnu. Yoo hojii soinaa fi hojii dhaabbata biyya jalan kaa'inaa waan akkana. Indala hiduu akkamiin indala hidii akkana maalii namni reetii yookaan mana madaamii kan nyaatu nyaata dalaguu dadhaba. Ijoollee xixiqqoo tanaa gadi dalagu shamarran ta'en indala hiduu hin jedhina. Indala hiduu jettan mucayyoon tuni deemtee akka Ahmadiin aggaaroo taatu dhumarra.
Indala idun jedhana kaa qeerroo bira yeroo wayii yoo ta'e Jabduudha bakka biraa indalagdi. kana jechuu jalan kaa'inni jechuu barbaade indalagi No, amma indalagdiin sana ilaa qeerroo ilu mucattiin kun gaafa dhuftu akkuma argitanu foloo xiqqaadhaan dhufte 50 ta'u 70 ta'u hin beeku. Si galee? Sa'aatiin ammaa kuni yoo bakka akka yeroo ammaa dubbannetti sa'aatii ammaa kana keessatti namni akka miidiyaa qabaachuun bareeda. Mucattiin kun miidiyaa kana irratti qaxaleedha, jabduudha. Akka haadha faaxee ta'uu hin dandeessi. Akka makiillee ta'uu hin dandeessi yoo isin jabeessitaniin jechuudha. Garuu nama akkasitti miidiyaa kana irratti reef dhufu kan